Ayyee jaallattoota boonituuf har'a pirankii hojjechuu dhufne hospitaala Mandii keessatti argamna ayyaana dhalachuu waliin wal qabatee hakiimota dookterotas keessaa pirankii gochuu dhufne Dooktar Faayisaa waliidhaan pirankii godha. Dooktar Faayisaan amma warroota isa jalatti ajajaman waame. Ani akka maayikiroo intelligensii warra qorannootti dhufaa jechuudha. Akka warra qorannoo Itoophiyaa intelligensiitti dhufaa ayidii kanaanii qoricha bakkeetti baastanii gurgurtu maal jedhee pirankii godha. Dooktar Gammeen biiroo isaanii keessatti mimmijeeffanna kaameraa maal mimmijeeffanna. Dooktar Gammeen nuu milkaa'atanii yaadu? Nuu milkaa'a hojjettoota keenyas yaa'uun jechuun waan ta'eef waamnee haasofsiisuu dandeenya rakkoon hin jiraatu. Ayyee dhaggeeffattoota keenya Dooktar Gammeen pirankii goonaa jechuudha. Turtiin keessa nama dhumaatti nu wajjin haa ta'u. Baga geessan isiin jenna amantiidhaan toliin qoodiin ayyaana wal waamtanii waliin taphachaa akka dabarsitan abdii keenya amma daayirektii gara viidiyoo sanaatti isin dabarsinaa. Ayyee jaallattoota boonitiif amma Dooktar Gammeen jinaan kan anumtu pirankii ta'aa jira. Dooktar Faayisaa waliidhaanii neersota dookterootuma jiranii waamnee warra faarmaasii warra nutunaas waamnee qoricha fuutanii bakkeetti baastanii gurgurtu maal jennaa biiroo isaanii keessatti bakka kanan ta'a isaan bakka kana taa'u aayidiyaa garaagaraa isaan itti dabalanii na gargaaru. Turtiin keessan walii jinaa ta'u jechuudha. YouTube kana subscribe gochuun dagatina amma xumuraatti qophii turtii gaarii jira. Baga geessan namatti hin jettan yoo qabaatan kanaas. Okay, hojjettoota hospitaala Mandii hundumaan baga geessan isaan jechuun barbaada. Thank you. Ayyee amma gara viidiyoo kanaatti dabarra. Wanticha masra jechuun qabeenii yeroo si barbaadan turani akkuma carraa gaafattu immoo sawaan sana dubbatanii wanti sun maqaan sun waan jedhamu maati kun afaan keerraa yoo qulqulleessite gaariidha waan jedhamu si gaafachuu fedhetanii si gaafachuu dandeessu yeroo waan dhageessan. Dooktar Jireenyaa Dooktar Jireenyaa nagaa keessan waan nuti barbaannee fi sini dooktarii hawaasii baay'ee jaallatudha. Baay'ee hawaasa keenya gargaaraa jirtu. Nummoo intelligensii yoo beektuti intelligensii beektu natti fakkaata. Qorannoo onlaayinii karaa onlaayinii yakka karaa onlaayinii garaagaraa qorannaa qaamaan hin taane gaafa rakkinichi dhuma gahu qaamaan nama irratti argamnee jiranii wanta sana qulqulleessinu jechuudha. Wanta nuni intinaa isin dhufnee fi qoricha isin namaa laattantu nama miidhee qoricha isin namaa laattanii nama miidhee maal jedhu yeroo baay'ee qoricha isin namaa laattanis nama fayyisus maal isin jedhu waan baay'ee information hin qabnu asirraa suuraa waliin kan wal qabatee viidiyoodhaan illee information baay'ee qabna. Kanarratti amma dhugaadha wanta kana. Qoricha namaa laattu nangal isin eessaatti amma nama miidhe nuuni intelligensiidhaan Itoophiyaadhaa isaan mattaawoqiyaa qabu isaanii. qoricha isin namaa laattantu gaaffii nangal asirratti naa qoricha isin namaa laattantu nama miidheedha inni tokko. Qoricha isin namaa laattantu nama miidhee namni miidhame sun riipoorti godhatee jira. Waraqaa isaa jira. Qorichi isin namaa laattantu nama baay'inaan immoo akka information nama sanarraa fudhannetti nama fayyisus jedhu. Qoricha isaa ta'ee jira maal jechuun isin qoricha sana hospitaalaa keessa qoricha isaa jira ta'ee bakka isin fuutanis nyaannu. Asirratti yaada akkamii qabdu mee kanarratti? Yaada qabu. Qorichi ani ordere qabu. Ani qoricha fuudheen kenna. Faarmaasii keessa qoricha fuudheen kenna. Qoricha kennu akka saayinsiisaatti
ergan diagnosis godhe akka saayinsii isaatti. Saayinsiin yaalaa kan jedhu barreessaaf malee qoricha fuudhee kan liqimsu kan hin barreesse sana wanni kaardii irratti nan barreessa. Qoricha kenne kanaa jechuudha. Qabatamaa namni qoricha sana miidheera gosa qoricha sana kaardii nambarii isaatiin qabatee dhufe. Abaluun sun jechuudha. Kaardii nambarii sanaa qabatee dhufee qoricha isa miidhe sanaa. Malee qoricha saayinsii fayyaa ala ta'e doozii yookaan doozii hir'isees doozii overdoosis underdoosis kennuu danda'a. Qoricha adda ta'e yuuzuwaal kan wanti itti fayyadamu kennu. Gaarii. Ishee qoricha nama miidhee kennin beektamni jechuudha. Ishee qorichi yeroo baay'ee qoricha dhukkubaatu waliin qabanii nama barreessaa inni siranii yaasaniif immoo maal jettaa isas jiffeen godhe qaba. Yaa waggaa guddaa wanticha kan babal'annetti nuti asitti yaa'us fayyadu. Kun waan ta'eef isas qoodii fendi gootee deemuu dandeessa. Qoricha dura yeroo baay'ee yaa'uun sirriin godhin barreessa jettetti qorichitti barreessiteef amma isaanii kan isaan qabatan tokkoffaa qoricha barreesses tu nama miidhee kan jedhu evidensii tokko qabu kan biraan qoricha nama barreesse immoo nama fayyisu. Kana jechuun maal jechuudha? Dhukkubaa qoricha waliin arganne jechuudha. Ati maal gooti amma waan dhibee ilaallatu qoricha dhibee sanaan wal qabatuun barreessine immoo dogoggorratti qabdu maal ture yookaas immoo waan yaadattu yoo jiraate dhugaama jiru dubbattee sun kan jechuudha. amma qoricha kanneen barreessan tokkoffaa diagnoosisii jedhamti. Laaboraatoorii istirii bakka laaboraatoorii hojjettaa. Akka biyya keenyaatti immoo dhukkubni kana jedhee jala ture. Intini jechuun nama jala murtee diagnoosii investigation tokko argattu. Investigation tokko hanqinni jira. Qorichaa fi dhukkubni wal darbe kan jiru ani fudhadhu. Akka saayinsiin jedhu saayinsiif ta'uuf diisiisiin jira. Laaboraatoorii wanta sappoortiin godhu jira. Sarattuun bahee nama sana kenna. Sanarratti ragaan jiru jechuudha. Doktora hiikamu. Doktora jireenyaa. Doktora jireenyaa. Kam yuutuubiin ooluutu? Yuutuubii baay'ee dhufu. Yuutuubii irraa piraankii gosoota garaagaraa ilaalla. Gosoota. Ya, jadi tu kita harus bercakap. Jadi jadi tegaknya. Mantap jadi tu mesti mesti. Arana nagisha sini. Wanti tahu kan tu, seorang sendiri na, wanti cuma tu membawa di sini informal bukannya seperti yayasan negara dah, jadi dan suami. Itu misalnya asal dan orang kau, siapa kata ni dia tu modi ni, tak cukup. Makan ki Magari. magari orang seberapa ni? Farmasi jitan. Ini intelijensi yakka wajib polisi tu bekin, wang gara-gara tu begini. Wajib tapi sistem mata kenyala ni, korannya beraginya, kacik esetimu, si nargane juga. Karena tu mah untuk kisah curi tu tidak ramai dalam hati sehingga ini akan si tunggu berwarna curi baca ini sih akan informasi cerita nanti farmasi korcha gara-gara kisi tu debat bagi tu utama itu anu kira ni informasi ni foto surawan gara-gara jadi mulakan asyik. Karena nanti setiap ada apa? Kucing itu.
Yaa usaan ani waan Koo fudhatanii kan dhufanii ragaa qabatamaa suuraa wajjin waan qoricha maqaa qabatanii kan Ibu torbee darbee ibuun hospitaalaan na keessaa namni qoricha baay'ee namni bakkee irra beektaa ture jedhamu. Qoricha sana immoo kan bakkee irra baasee gurguraa ture sidhaadhaan information hungaan qulqulleeffachuun asirratti akkamitti. Wanti akkasii anaaf haaraadha. Maaliif naaf haaraa isin jedhee anamma koo biyya kanatti na beektu wajjin turre miti. Ani ibuu gurguruutu hin taane jechuudha. Firii tokko iyyuu fuudhee latti hin baane. Qorichoo? Waan inni bahe. Kanarratti of amantaa? Qoricha fuudhee bakkee beektu. Shuuriitti na faman. Dhibbaalitti na faman. Abbaan itti gurgure immoo yoo dhufe abbaa sana immoo wanta ragaa itti godhuu danda'a. Waggaariin namti garuu. Waggaariin gaariidha isa maqaa hojii. Faarmaasii mandii. Mandii jechuun naatu muti maaliif hin jedhe beektaa? Anamma biyya kanatti. Isaa suuraa wajjin kan isaan Dooktar Garbeessi barbaanee isaan jiran kun cufee balbala deema. Maal inni kuni? ani jechuun wanticha naaf saara taana kan immoo yaada kilaachuu qabda. Inni koo. Immoo maali inni akkasii? Akkamitti barsiisuu qaba? Eeguun gurguru. Anaaf isaan gadi beektaa qoricha mootummaan uummatni fayyadamu keessattuu qoricha baay'ee barbaachisoo nama bakkee baasa maal jedhu nuti information kan argannu saatalaayitoota irraa waan garaagaraati akka waajjira poolisii irraa maal hin barbaannu. Waan akkas akkasitti. Amantiin kee maalidha? Amantiin koo musliima. Musliima? Ani jechuudha. Amantii godhanii isaan kakadhaa. Kakachuu isa bichaa miti. An firii tokko fuudhee waan akkasii. Garuu jechuun wantichi isa irraa argatanii. Illee baay'ee rakkiseera. Dooktar Gamee kan godhu maal jedhu kan godhu. Ani kan hin jiru gayyaa evidensiin gochaa jira isinis ragaa keessan dhiyeeffachuu dandeessu. Anaan illee mata kanatti agarsiisanii waan ragaa qabatanii dhufanii jechuudha. Suuraan jira qorichoonni kan akka kaardaayik warra jedhaman kana antihipertensiif minaamin eeguu akka fakkeenyaatti si kaasamanii qorichoota baay'eedha kan isaan ta'aa turanii. Qo'ishi maal jechuun gurguraatti. Gurgurachuun jechuudha. Yeroo peeshintii rakkatee dhufuyyuu agarta warri galiin jira yoo ta'e biroo fuudhee bukkee godheen illee dhaqee kennaan malee as keessatti yoo jechuudha firii tokko yoo birii nama birii lama deebi'ate illee namni sun rakkatee emerjensii hamaa dhawate jechuudha wanti ni godhu. Kan kanarraa hafe jechuudha qoricha tokko fuudhanii bahuun ikkoo waan baay'ee cimaadha. Yakkan akka baay'ee guddaadha. Firii tokko sibbuu gara tokkoof hin jechaadha. Akkamittan baasee gurguran? Leeba. Maqaa waggaariitti ni maqaa kee? Waggaarii. Waggaarii yuutuubii na fudhatta? Lekkii. Yuutuubii. Piraankii beektaa? Piraankii yuutuubii irratti piraankoota garaagaraa ni laatta? Qoosaa piraankii waan namni hin beekin. Ayyaallee. Waan biraa jechaa ta'e? Dhaggeeffatu booniitu biraa yuutuuberootadha. Yuutuuberoota hojjennaa piraankii garaagaraa istireetii hojjennaa. Haala tokko yennoo wajjin tooranii hospitaala mandii keessatti hakiimota kaameraa kunuuti. Ati qulqullummaa baay'ee qulqullummaa hojjetaa. Asitti dhiyoomsan koo keenyallee gara teekinooloojiitti hin galtee yaada kan bichaa osoo hin taane maaliif biyyi tokko koo guddachuuf jalqaba wantoota qarras akkas akkasii jiraachuun bareedaadha. Akkasittis immoo iftoominni hin ba'a. Maaliif isin jedhee dogoggorumti tokko yoo jiraate illee dogoggora sana namni jechuudha keessa baasee himuu danda'a. Si gala miti? Waan akkasii qabna waan akkasii qabna maal fayyada akkasii duufaan. Hakiimota biraallee waamnee gochuu kana sababni ta'eef namoonni guddaa biraatti kan taasifamu. Guddaa yoo ta'u.